dhugaadhumatti addaatti sarguu kootti dursee baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Ammallee keessi keessan waan gaddaa jirtan fakkaata. Akkasin gammaddan fuulli keessan akka ifuun barbaada. Waaqayyo fuula keessan ibsu. Keessi keessan gadda waan qabu fakkaata waan ta'eef. Waaqayyo baga jireenyatti isin eege. Hunduma keenya waaqayyo baga jireenyatti nu eege jechuun barbaada. Isa kanatti aansee garuu waan gaafachuu barbaadetan gaaffii hundumtuu gaafatameera. Biyyoota keessa naanna'anii gaaffii hundumtuu gaafatameera waan ta'eef sarara deebi'uun barbaadu. Garuu waaqayyo carraa isinii kennee isin akkasin astee geessanii waaqayyo carraa isinii kenne bara isinii kenne yeroo isinii kenne hidhamuu keessan fuuldura biyyoota irra naannoftanii biyya Oromiyaa keessa naannoftanii akkasinii qalbii Oromoo laphee Oromoo hundumaa akkasin dhaggeeffattan waaqayyo carraa isinii kenne. Gargaarsa waaqayyooti. Kanaaf waaqayyoon galateeffanna isinillee waaqayyoon galateeffadha. Hidhamuu keessan fuuldura biyya Oromiyaa keessa naannoftanii waan isin dhaggeeffattan Dambidooloodhaa ka'ee jechuudha. Waan namoonni isiniin jedhan waan dhageessan irraa maal barattan? Waa'ee mana hidhaa kaasamee ture. Mana hidhaa keessatti maal barattan? Maal observe gootan? Biyya Awurooppaa keessa obboleessi keenya naanna'a ture. Achi keessatti namoonni waan baay'ee jedhanii. Ameerikaa keessatti wanta baay'eetu jedhame. Maal observe gootan saba Oromoo irraa? Garaa saba Oromoo yaada saba Oromoo maal dhageessan maal argitan? Isa kana maal jettu saba Oromoo duratti? Waan isin qalbii keessan tuqe jira waan qalbii keessan itti jijjiirrattan yaada keessan itti jijjiirrattan uummata Oromootiif waan dabarsitan qabdu. Oromoon akka isin jaallatu hin beektu silas dubbatameera. Dhugaadhumatti garaa keenya guutu ani garaa koo guutuu isin jaalladha. Sabni Oromoo akka kana natti fakkaata. Waan isin jaallatuu fi Oromoon isin hambifachuu barbaada. Isin oolfachuu barbaada. Isin maal jettu? Oromoon uummata Oromoo hidhaaf girraa ajjeechaa du'a seera malee sirna mootummaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa jiru balaaleffachaa as ga'ee jira. Amma ji'uma kana keessallee ba'uudhaaf jirra ammas. Iddoon nuti dhaabannuu dhibeeram lafa dhaabannee iyyannuu dhabaa jirra DC kanatti. Iddoottiin dhumtee amma waayee taa'u goda State Department geenye achuu lafa dhaabannu dhabuuf jirra. Kan na yaaddessu isin utuu carraa argattanii sirna mootummaa Itoophiyaa amma jedhamaa jiru kana siyaasa keessan keessa jiru kana bira geessanii itti fufnee immoo hiriira kanatti fufna moo isin furmaata wayii nuu laattu? Yaada kafaa'uudhaa nutti himaa turtan biyya Ameerikaa keessatti yaada kafaa'uu bu'uura inni qabatee jiru. Yaada kafaa'uu kana barreeffama macaafa qulqulluu miti yookiin quraana miti jijjiiramee saba Oromootiif akka ta'utti jijjiiramuu danda'a gara fuulduraatti saba Oromootiif ta'uu danda'a. Fayyaa ta'u ulfaadha.